السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتة يوتيوب channelك يا بقينا قاعنا يدني سنين جدا ما شاء الله. وبلتي تنتنا بيتني فوزية جرمتي وكان فوزي بتا جرمتي تكتاترة تكتاترة وسمتات يو وانت فوزي عدا قولو واحد دولة جتشالا دبرتي مسلمة هجاب وفتة ناموس اسي ايدي osoo dhiira hedduu walitti hin laaqamini osoo waa'ee kutaa waa'ee namaa waa'ee kana waa'ee sanii osoo hin dubbatin hanga dandeettiin waan keerii irratti nama yaama waan keerii agarsiisa akshinii keerii hojjeta chaalenjii garagaraa irratti nama tiktaakiin isii kuma gaariidhaan tiktaakiin isii miliyoona tokko gali jechaadha. Wanni ajaa'iba namatti ta'u keessaa mucayyoo tana gaafa tiktaakiin isii 200,000 500,000 hanga guyyaa miliyoona gahuutittis tiktaakiin kiyya miliyoona gahe jettee nama yaamanne nama hin caffarsiisne waan takka hin dubbanne akkuma nama uummata akkaayyuutti hin dhagaamneetti laalaa turte jechaadha. Dhugaa rabbi yoo ati kabajaa qabaatte yoo ati naamusa kan kee eeggatte namni hundinuu si jaallata jecha. Addam cidha isii irratti namni argame akka musliima Itoophiyaatti irra hirmaataa turani jecha. Sagantaa beeksisa cidha isii irratti yoo agartanii jiraattan ijoollee Habashaa kan Silxee, Amaara, Kiristaana namoota hedduu jecha musliima Itoophiyaa guutuu hattan Kiristaan illee mucayyoo tan jaalataa jecha. Maaliif jennaani waan isiin naamusa isii eeggatteef jechaadha. Sagantaan cidha isii hattan sagantaan cidha isiillee quraanaan banamee kalaama rabbiitiin nikaan isii yookaan sagantaan isii banamee hidhamee jechaadha. Haala oowwaa ta'een kabajamee jira osoo caffaraan yookaan naannoo sirbi takka hin banamini jechaadha. Akkanattis islaamummaadhaanis haga tokko faayamee guutuun guututti sagantaan kun islaamummaadhaaf faayame jechuu hin dandeenyu. Garuu ammootu fakkeenya duraatiif yeroo jalqabaatiif fakkeenya gaariidha jedhee yaada. Dhiirri kophatti dubartiin kophatti taa'uun kun hedduu bareedaadha. Waan Dubaayin keessatti hin baratamne osoo akka namoota kaawwanii fooloo namoonni xixiqqaa qabaniyyuu hagam akka ta'anii argitanii mee sagantaa quraanaa kana wajjin haa dhageeffannu isiniin jedha. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. جزاكم الله خيرا. argatanii jirtanitti fakkaate sagantaa quraanaatiin akka xumurame obboleettii teenya Foozittaa baga gammaddee akkasuma obboleessa keenyatillee baga gammaddee jiruun teessan jiru bareedduu bultii ho'itu rabbi isinii haa godhu isiniin jecha. Kanarraa dubartoonni tiktook irratti waan garaagaraa agarsiiftanii fakkeenya guddaa fudhattanii jecha namni yoo tasgabbaa'ee karaa rabbii irra deeme bakka guddaa ga'a. Kalaamni rabbii quraanni rabbii jecha akiraa qofaa miti addunyaa kana irrattillee ol nama fuudha jecha sadarkaa isaanii. Dhugaa rabbi osoo wanta beekamoo ta'e Foozittaa arabni ni dhufti jedhisi maaliif jennaani lammii biyya hundaa kan afaan arabaa beeku hundatu si dhageeffata jecha. Maaliif waan isin yeroo hunda quraana caqaftu waa yeroo hunda quraana qaraaftuuf namoonni saba biraa yookaan lammii biraa biyyoota garaagaraallee isii hordofanii jechaadha. Garuu guyyaa takka fooloon kiyyaa ganaa achiin bu'e asiin bu'e jettee hin beektu. Xiyyeeffannoon isii hamma dandeettiin quraana qara'uu fi nashiidaa waan garaagaraa hojjechuudha jecha. Kenna ammoo hanga dandeenye qaama keenya qullaa baasnee rifeensa oloofnee gadi oofnee achi deebifnee as deebifnee of dhiibnee gadi buune akka feene taane yeroo namni tokko waa dubbate yaada tokko siif qoodu yookaan koomentii tokko siif qoodu maaltu si galche maaltu akkana si godhe jechuu dandeetta. Garuu qananiin kan kee bareedinni kan kee fooloo fi koomentiin keetis addunyaa kanarra jechaan. Kanaaf obboleeyyan kiyya haga dandeenye waan gaarii haa hojjennu. Foozittaa baga gammaddee isiniin jedha nagayatti.